Oduu teenya jalqabaatiin. Ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangoorraa kuffisuudhaaf shirri Ameerikaadhaan xaxamaa jira jedhamu hordofee mootummaan Itoophiyaa Ameerikaa komachuun dhagahame. Itoophiyaan dhimmicha komachuu booda Ameerikaan deebi'ii laatteen tasuma fedhii akkasii hin qabnu jetteetti. Atakaaroo marii Kaayiroo bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin. Lammiin Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf Itoophiyaanota gara Afrikaa kibbaatti guuraa ture to'annoo jala ooluun dhagahame. Kanaanis dallaalli guddaan Adnaaw Baashaaw jedhamu qabamee gara biyyaatti geeffamuun ibsameera. Gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun Raashiyaan hundee isaa Telegiraamii Paavel Durov deeggarsa shororkeessummaatiin himachuun dhagahame. Miidiyaa hawaasaa guddicha addunyaa kan hundee isa lammiin Raashiyaa kun mootummoota hedduu waliin wal dhabuu itti fufeera. Gabaasa guutuu qabna. Akka mul'atan daawwattootaaf hordoftoota Hanuulee Global Media oduuf odeeffannoo teenya galgalaarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin. Ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangoorraa kuffisuudhaaf shirri Ameerikaadhaan xaxamaa jira jedhamu hordofee mootummaan Itoophiyaa Ameerikaa komachuun dhagahame. Mootummaan Itoophiyaa dhimmicha komachuu booda Ameerikaan deebii laatteen tasuma fedhii akkasii hin qabnu jetteetti. Haaluma kanaan gorsaa olaanaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa dhimmoota bahaa jidduu galeessaatiif Afrikaa obbo Masaad Bulos torbee tokko dura ministeera haajaa alaa Ijipt Badrii Abdallaati, ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saaliitii fi ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa Abdusalaam Alii waliin Kaayirootti wal arganii marii gaggeessanii turan. Marii sana booda Masaad ergaa miidiyaa hawaasummaa isaanii gubbaatti dabarsaniin akka jedhanitti marii ministeera haajaa alaa sadan waliin taasifameen hariiroo Ameerikaa waliin qaban malees dhimmoota gaanfa Afrikaa waliin wal qabatan xiyyeeffannoon kennamee fi irratti dubbachaa turreerraa jedhaniiru. Mariin isaanii kallattiidhaan dhimma gaanfa Afrikaa malee biyya Itoophiyaa addatti maqaa kaasuudhaaf wanti jedhame bal'aan garuu hin turre. Immoo mariin kun yeroo muddamni gaanfa Afrikaa samii tuqetti taasifamuun keessumaa yeroo dhibdeen Itoophiyaatiif Eertiraa akkasumas Ijipti hammaatetti ta'uun isaa dhimma Itoophiyaa xiyyeeffannoo keessa galcha. Haa ta'u malee walga'iin Kaayirootti gaggeeffameera jedhame kun mootummaa Itoophiyaa biratti guddoo aarii uumeera. Aariin dura dhimma gaanfa Afrikaa irratti dubbachuudhaaf jalqaba kennamuu fi tan qabu Itoophiyaa ta'us Ameerikaan Itoophiyaa cinaatti dhiisuun jara kana qabachuunis aarii biraa uumeera jedhameera. Akkuma beekamu ajandaan Ijipti inni guddaan Itoophiyaaf baha jidduu galeessaa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u dhimmi Soomaaliyaa inni guddaan haala Soomaaliilaand akkasumas sochii Soomaaliilaand keessumaa'u Israa'elii fi Imireet akkasumas Itoophiyaan Soomaaliilaand keessatti taasisan irratti xiyyeeffachuun marii Ameerikaa waliin taasisuu wal qabata. Ajandaan ministeera haajaa alaa Eertiraa immoo dhimma amma hulaa galaanaatiin wal qabate Itoophiyaan kaasaa jirtu irratti xiyyeeffatee Ameerikaa waliin marii gaggeessanii jedhameera. Kanaafuu ajandaan waloo biyyoota sadeen walitti fiduu danda'u dhimma Itoophiyaa qofa kan jedhu xiinxalaa mootummaa Itoophiyaatiif miidiyaalee biyya alaatiif yaada kennan tokko keessattuu yeroo waraanni biyyoota hedduu hirmaachisee baha Afrikaatti ka'uuf jedhu kanatti walga'iin akkasii magaalaa Kaayirootti taasifamuun addatti ammoo paartiin Abiyyi Ahmad tasuma achirratti hirmaachuu dhabuun isaa Ameerikaan tarii humnoota morkattoota Itoophiyaa kana waliin shira xaxuudhaan Abiyyi Ahmad aangoorraa kaasuudhaaf shira xaxaa jirti jechuun shakkii uumee jiraachuu ibsan. Walga'iin Kaayirootti gaggeeffame yaadonni akkasii Itoophiyaa irraa deebi'ii argachuun isaa ammoo mootummaan Ameerikaa akka deebii laatuuf dirqeera. Mootummaan Itoophiyaatis ta'ee qaamonni mootummaa Itoophiyaa dhimmicha komachuutiin booda Ameerikaan deebii laatteen tasuma fedhii akkasii hin qabnu jetteetti. Qindeessaa walga'ichaa kan ta'an Masaad Bulos yookaan ammoo gorsaa olaanaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa kun boodarra mariin kun waa'ee gaanfa Afrikaa irratti kan xiyyeeffate ta'ullee gamtaa farra Itoophiyaa uumuu akka hin taane dubbataniiru. Mariin kun erga taasifame torbaan tokko booda miidiyaa hawaasummaa isaanii X irratti ergaa ka'aniin mariin ministeerota dhimma alaa biyyoota kana waliin taasisan hiika gaarii hin taane kennameeraaf gabaafameera jechuun barreessan. Aangoon ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalii, ministeera dhimma alaa Ijipt Badrii Abdallaati akkasumas ministeera haajaa alaa Soomaaliyaa Abdusalaam waliin Kaayirootti qofaan akka mari'atan mirkaneessuun marii kana irrattis waa'een
nageenyaaf tasgabbii gaanfa Afrikaa qofa irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsaniiru. Haa ta'u malee gorsaa olaanaan pirezidaantichaa X gubbaatti ergaa katabaniin akka jedhanitti gabaasonni kun sobaaf dogoggorsiisaadha jechuun dippiloomaasiin Ameerikaa haala sirrii hin taaneen dhiyeessaniiru jechuun namoota akkasii himatan. Gabaasonni ba'an Ameerikaan gaanfa Afrikaatti tumsa farra Itoophiyaa deeggaruuf akka yaaltu jedhamee dhiyaachuun isaanii dogoggora guddaa ta'uu eeran. Kunis sirrii kan hin taaneef dubbii hammeessu akka ta'etti barreessan. Dabaluunis Ameerikaan Itoophiyaaf gaanfa Afrikaatti akkasumas biyyoota hunda galaana diimaaf naannichatti argaman waliin dhimma waloo irratti akka hojjettu ibsan. Kanaanis hariiroon michuu biyya naannichaa keessa jirtu tokko waliin taasifamu kaan waliin faallaa dhaabbachuu akka hin taane ibsan. Dippiloomaasiin Ameerikaa gartuuwwan wal morkatan uumuu yookaan immoo garaagarummaa jiru babal'isuu osoo hin taane walitti bu'iinsa dhabamsiisuun nagaa fi tasgabbii haaraa uumuudhaaf hojjechuu akka ta'e ibsan. Osoo dubbannu wanti kun maaliif sodaa uume kan jedhu bal'inaan haa ilaallu. Dhiyoo jechuun ammajjii 2024 mootummaan Itoophiyaa Somaalilaand waliin waliigaltee mo'uu mallatteessee ture. Waliigaltee sana booda mootummaan Soomaaliyaa aarii guddaadhaan Ijiptiif Eertiraa waliin waliigaltee biraa mallatteessee Itoophiyaa irratti duula qindaawaa eegalee ture. Duulli kunis farra Itoophiyaa ijaarrachuudhaan Itoophiyaa waraana biraa keessa galchuu yookaan immoo gamtaadhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa dippiloomaasii godhuu ture. Ergasii booda jechuun Eertiraa, Ijiptiif akkasumas immoo Soomaaliyaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa wal fakkaataa taasisaniin yoo xiqqaate waliigaltee mo'uu Somaalilaand waliin Itoophiyaan mallatteessite akka haqamtu taasisuu danda'aniiru. Kunis immoo ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad irratti dhiibbaa olaanaa akka fideetti amanamam. Yeroo sanaa jalqabee yookaan ammoo onkololeessa bara 2024 jalqabee Ijipt, Eertiraaf Soomaaliyaan hariiroo isaanii jabeessanii ammallee Itoophiyaa irratti dhiibbaa dippiloomaasii gama Ameerikaa hundaan taasisaa jiru. Kunis immoo sodaa Itoophiyaa waraanaan hulaa galaanaa argachuu dandeessi jedhurraa madda. Oduu biraatiin lammiin Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf Itoophiyaanota gara Afrikaa kibbaatti guuraa ture to'annoo jala ooluun dhaga'ame. Kanaanis dallaalli guddaan Adnaaw Baashaaw jedhamu qabamee gara biyyaatti geeffameera jedhameera. Haaluma kanaan poolisiin federaala Itoophiyaa akka beeksisetti shakkamaan yakka daddabarsa namoota seeraan alaatti hirmaate tokko tumsa poolisii idil-addunyaa Interpoolii fi poolisii Maalaawii waliin taasiseen biyya Maalaawii irraa gara Itoophiyaatti dabarfamee fudhachuu beeksiseera. Kunis turtii torbaanota lama hin guunne keessatti yeroo lammaffaatiif daddabarsa namoota idil-addunyaa irratti tarkaanfii fudhatamedha. Dhaabbatichi ibsa arra baaseen akka beeksisetti shakkamaan Adnaaw Baashaaw Wudaamoo jedhamu waggoota dhiyoo uummataa fi poolisii Maalaawii waliin odeeffannoo wal jijjiiruudhaan hordofamaa turuun yakka kanaan qabame adoolessa 29 murtee manneen murtiitiif akka dhiyaatuuf gara Itoophiyaatti dabarfameera. Akka gabaasa poolisii federaalaatti Adnaaw bara 2022-23 jalqabee dargaggoota naannoo jiddu galeessa Itoophiyaa keessattuu godinoota Hadiyyaatiif Kambaataa irraa shiraan gowwoomsuuf dirqisiisuudhaan seeraan ala gara Afrikaa kibbaatti daddabarsuun hordofamaa ture. በአደገኛ የህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ተጠርጥሮ ሲፈለግ የነበረው አድነው ባሻው ውዳሞ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከኢንተርፖል እና ከማላዊ ፖሊስ ጋር በመተባበር ባደረገው ክትትል በበርካታ ወጣቶች ላይ ኢሰብአዊ ድርጊት ሲፈጽም የነበረውን አደገኛ ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ አድነው ባሻው ውዳሞ የተባለውን ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ማዋሉን የገለጸው Poolisiin akka ibsetti shakkamaa fi hiriyoonni isaa waliin ta'uun dargaggoota kana sobanii hojii fi jireenya fooyya'aa Afrikaa kibbaatti hawwisiisuun nama tokko irraa qarshii 600 haga 800 kaffalchiisaa kan turan yoo ta'u, kaffaltii jalqabaa qarshii 100 ta'u immoo Itoophiyaa keessatti irraa fudhachaa turaniiru jedheera. Poolisiin federaalaa akka beeksisetti shakkamtichi imaltoota kana daandii irratti dararaa suukanneessaaf hammaataa keessa galchaa tureera. Akka gabaasa poolisiitti godaantonni dura Moyyaaleedhaan gara Keeniyaatti daddabarfamanii bosona Gaamboo keessatti haala nama suukanneessuun dhokfamu. Sana booda sa'aatii 24 keessatti yeroo tokko qofa muraa daabbootiif ruuza xiqqoo kennaa fi daandii gammoojjii miilaaf motoraan akka deemaniif dirqisiifamu. Kana malees erga Naayiroobii ga'aniin booda kutaawwan dhiphoo namni itti baay'atu keessatti itti cufamanii dhaanamu. Doorsifamuu fi maatii isaanii irraa maallaqa dabalataa saamuudhaaf dararaan hammaataan irratti raawwatamaa akka turan poolisiin himeera. Akka gabaasa poolisii federaalaatti maatiiwwan maallaqa kaffaluu hin dandeenye firoottan isaanii irratti reebichaaf dararaa elektirikiidhaan raawwachuudhaan doorsisni hammaataan irratti raawwatamaa tureera. Akkasumas ammoo reebicha kanaan maatiiwwan sodaachisuun gargaartonni shira kana Itoophiyaa keessatti argaman kaffaltii dabalataa qarshii 100 ol ta'u sassaabaa turaniiru. Oduu teenya xumuraatiin
Raashiyaan hundee isaa Telegiraamii Paavel Durov deeggarsa shororkeessummaatiin himachuun dhaga'ame. Miidiyaa hawaasaa guddicha addunyaa kan hundeesse lammiin Raashiyaa kun mootummoota hedduu waliin wal dhabuu itti fufeera. Haaluma kanaan mootummaan Raashiyaa hundee isaaf hojii gaggeessaa Telegiraamii kan ta'e Paavel Durov irratti himannaa deeggarsa shororkeessummaa jedhu dhiyeessuu isii beeksifteetti. Akka gabaasaalee mootummaa Raashiyaatiif miidiyaalee addunyaatti tajaajilli nageenyaa Raashiyaa FSB jedhamu Durov irratti himannaa kana kan dhiyeesse Telegiraam irratti qabiyyee gareewwan shororkeessummaatiif hojiiwwan seeraan alaa waliin wal qabatan hin toonne jechuun himuuni. Mootummaan Raashiyaa akka jedhutti Telegiraam keessatti chaanaalii fi gareewwan tokko tokko odeeffannoo hojii shororkeessummaa qindeessuuf yookaan babal'isuudhaaf itti fayyadamaa turan. Kanaaf ammoo dhaabbatichi tarkaanfii fudhachuu dhabuun nageenya uummataa irratti rakkoo uumeera jechuun falma. Haa ta'u malee Paavel Durovii fi Telegiraam himannaa kana irratti yaada isaanii keessatti dhaabbatichi seera eegsisuudhaaf hojjechaa jiraachuuf bilisummaa odeeffannoo eeguun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Durov yeroo dheeraaf mootummaawwan adda addaa waliin walitti bu'iinsa qabaachaa turaniiru. Sababni isaa immoo Telegiraam sirna ergaa iccitiitii fi bilisummaa odeeffannoo irratti xiyyeeffachuun beekamuu isaati. Gareewwan mirga dijitaalaa irratti hojjetan tokko tokko akka jedhanitti himannaan akkana yeroo tokko tokko mootummaawwan to'annoo intarneetii isaanii cimsachuudhaaf itti fayyadaman ta'uu danda'a jedhu. Mootummoonni immoo akka ibsanitti dhaabbileen teeknooloojii nageenya uummataatiif seera biyyootaa kabajuu qabu. Paavel Durov bara 2013 Telegiraam hundeessan. Pilaatfoormiin kun yeroo ammaa addunyaa irratti fayyadamtoota biiliyoona hedduu qabaachuun ergaa dhuunfaa garee fi chaanaalii odeeffannoo babal'isuuf bal'inaan tajaajila kenna. Himannaan haaraan kun mootummaawwan dhaabbilee teeknooloojiitiif fayyadamtoota intarneetii jidduutti gaaffii guddaa kaasaa jira. Kunis bilisummaan intarneetii eessa irratti daangeffamuu qaba, akkasumas ammoo dhaabbileen teeknooloojii nageenya uummataa keessatti gahee akkamii qabaachuu qabu kan jedhu ture. Ammaaf garuu himannaan Raashiyaan Paavel Durov irratti dhiyeessite adeemsa seeraa keessa kan jiru yoo ta'u murtiin dhumaa mana murtii irraa hin kennamne jedhameera. Himannaawwan akkanaa amma dura Paavel irratti dhiyaachaa turaniiru. Keessumaa Faransaayii fi Raashiyaan himannaawwan wal fakkaataa dhiyeessuun beekamu. Yeroo gaarii.